Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akka mooltan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya eegale kan har'aaf qixeessine keessa dubbii himtuun waajjira ministeera muummee Billeenisiyyuun finciltoonni TPLF iddoowwan gadhiisanii bahan keessatti namootaa fi qabeenya irratti miidhaa qaqqabsiisuu himu. There is evidence emerging. TPLF naannolee magaalaawwan to'atee ture keessatti qabeenya barbadeessuu irra darbee lubbuun namoota akka darbuu taasiseera. Narsiin Maqaleetti dubartoota haleellaan saalaa irra gahee gargaartu sagantaa BBC 100 Women jedhamuun beekamtii argatte maal himti? Waraana dura dubartoota haleellaan saalaa irra gahee fi tajaajilli kenniinu gaarii ture. Ana kannatti ulfaate waraanichi erga jalqabe booda. Jiraattonni aanaa Fantaallee maatiin isaanii achi buuteen isaanii dhabamuu himu gabaasa qabna. Firaa'ol Balaay saganticha isiniif dhiyeessa. Finciltoonni TPLF naannolee Amaaraa fi Affaar to'atanii turan keessatti namootaaf qabeenya irratti miidhaa olaanaa qaqqabsiisuu dubbii himtuun waajjira ministeera muummee Billeenisiyyuun himte. Waraanni mootummaa Itoophiyaa Laalibalaa fi Dasee dabalatee iddoowwan kana dura TPLF'n qabamanii turan gadhiisisuu himaa jira. Hooggantoonni waraanaa TPLF ammoo iddoowwan kunneen tarsiimoo waraanaaf jannee keessaa baanee jedhu. Billaneen naannolee mootummaan amma qabate keessatti finciltoonni TPLF manneetii jireenyaa, baankiiwwanii fi manneetii daldalaa barbadeessuu ragaa akka qaban ibsiteetti. Sarbamni mirga namoomaa Hamaas qaqqabeeraa jetti. In addition to the destruction of property directly affecting many lives, there is evidence emerging. TPLF naannolee magaalaawwan to'atee ture keessatti qabeenya barbadeessuu irra darbee lubbuun namoota akka darbuu taasiseera. Naannoo Amaaraa magaalaa Gaashanaa dabalatee iddoowwan TPLF'n qabamanii turan keessatti namoota nagaa irratti ajjechaa jumlaa fi gudeeddiin akka dhaqqabee ture gabaasni nu gaheera. Garee kana itti gaafatamaa gochuuf qorannoon dabalataa adeemsifamaa jira. Ta'us biyyoonni lixaa fi dhaabbileen idil addunyaa sarbama mirgoota namoomaa TPLF'n naannoo Amaaraa fi Affaar keessatti raawwatamuuf xiyyeeffannoo kennuu dhiisuun ejjennoon isaanii siyaasaa akka qabu agarsiisa. And Afar regional regions makes it clear that there might be some politically motivated and double standard position. Iddoowwan finciltoota TPLF irraa gadhiisifamanitti gargaarsa dhaqqabuu malu ibsiteetti. Kanaanis Affaaritti namoonni miliyoona 1.3 ta'an deeggarsi hatattamaa isaan barbaachisa. Namoonni 400,000 olis buqqa'uu himte. Naannoo Amaaraattis haalli wal fakkaataa jiraachuu dubbatti. The spillover of the Tigray conflict in Amhara region is now estimated to have displaced more than 1.4 million people in the region. Sababa waraana kanaan naannoo Amaaraa keessatti namoonni miliyoona 1.4 qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Injifannoon raayyaa ittisa biyyaa magaalaawwan naannoo Amaaraa keessatti argateen nyaata meetirik toonii 28,000 ol namoota miliyoona 2 ta'aniif kaabaa fi kibba Walloo fi kaaba Shawaatti raabseera. Gaashanaa fi Laalibalattis nyaatni kuntaala 5,000 ol ta'u ergameera. During emergency situations, the first 13 trucks loaded Abbaa Gadaa Karrayyuu Kadir Hawaas boruu dabalatee namoota 14 torbee darbe ajjeefaman waliin qabamanii kan turan namoonni biroo 20 caalan achi buuteen isaanii dhabamuu maatiin isaanii BBC'tti himan. Warra du'an obbaafannee warri achi buuteen isaanii dhabameef boo'aa jirraa jedhan jiraattonni dubbisne. Hanga yoonaa qaamni isaaniif birmatee rakkoo isaaniif fala barbaaduu yaale akka hin jirres himataniiru. Hamza Hussein gabaasa qaba. Torbee darbee muddee tokko bara 2021 guyyaa roobii aanaa Fantaallee Abbaa Gadaa Karrayyuu Kadir Hawaas dabalatee yaa abbootii gadaa Karrayyuu keessaa namoonni 14 ajjeefamu jiraattonni BBC'tti himanii turan. Namoota ajjeefaman caalaa dhimmi namoota 20 caalanii kanneen achi buuteen isaanii dhabame akka isaan yaaddessaa jiru jiraattonni aanaa Fantaallee kunneen nutti himaniiru. Obboloota garaa tokko lama dabalatee maatii isaa keessaa namoonni 3 ajjeefamuu fi 5 achi buuteen dhabamuu ka hime jiraataan aanaa Fantaallee sodaa nageenyaaf maqaansaa akka hin eeramne gaafate. Ammallee achi buutee maatii isaa dhabuu hima. Maatii keenya keessaa nama lama kan lubbuun isaanii darbe tokko gosummaa ta'eeti garuu nama sadaffaadha inni nurraa xiqqochisiqa. Isaan warri lamaan kun warra hangafaaf quxisuu obboleeyyan garaa tokkooti. Namni dhabame nama gosa keenya keessaa nama 5 isaan warra kaanii warruma gadaa keessaa fuudhaman. Miirri keessa jiru miira gaddaati. Sababiin isaa namni 23 haga ammaan argamne namni 14 bakka itti awwaalle.
inni kun madaa'ee baadiyyaa keessatti yaala dhabee rakkataa jira. Namooti achi buuteen isaanii dhabame namooti 23 jettan kuni iyyafattaniitu eessa faa gaafattan maatiin waan iyyaafate qabaa maalirra ga'e? Akka aanaa Fantaalletti mana hidhaa kan jedhamu lafa jala sirreeffamtoonni itti eegaman guutuu dhaqamee jira. Aanaa Boosatii waldaan geessina innis aanuma ollaa keenyatti isas mana hidhaa guutuu dhaqamee jira. Godinas guutuu isaa dhaqamee jira. Waan tokko wanti beekamu tokko hin jiru. Namni mee dhimma kanaan wal qabatee yookiin qaama mootummaa irraas haa ta'u gumii abbootii gadaa irraa bakka biraa irraas haa ta'u namni dhufee iyyaafatee hin jiru namni qe'ee sana dhufee gaafatee hin jiru. Waan tokko hin dhufne abbootiin gadaa warri gurbaa kana abbaa gadaa Karrayyuu kana wajjin hojjetaa turanii walitti dhiyeenyaan kan isaan baay'ee wal jabeessaa turan nama fakkeenyaaf akka abbootii gadaa barreessaa abbootii gadaatti goobana hoolaa fa'aa nama fakkeenyaaf baay'ee walitti siqa abbaa gadaa wajjin waltajjii mootummaa iddoo adda addaa deemanii hirmaataa turanii garuu eegataatiin kun taate takkaa nuti abbootii gadaati waan kana gaddinee jirra hin jenne qaamni kamiyyuu dhufee namni kana gaafatu hin jiru. Jiraataan aanaa Fantaallee kabiraan obboleessi abbaa isaa ajjeefamuu hime kanneen achi buuteen isaanii dhabameef teenyee gaddaa jirraa jedha. Uummanni kun nama 14 sana fide awwaaleera isaan immoo awwaaleera jedhee garaan isaanii tokkicha ta'eera namoota dhabaman kana garuu haga ammatti eessa akka seenan yookaan immoo du'anii reeffa isaanii bineensi nyaate haa ta'u wanti beekamu jiru. Deemanii akka hin barbaanne immoo eessatti akka gatan wanti beekan hin jiru. Uummanni haga ammaa jaarsolillee iddoo mataa haaraa deemanii dhabanii koolejii deemanii dhabanii adaamallee asiin immoo Bishooftuu maal kan hunduma keessa sakatta'aa jiru. Haga ammatti qaamni informationii oduu isaanii laatu waan hin jirre gadda cimaadhaan liqeeffamnee waan godhamne warri kun reeffa argee nama sana awwaallatee obsee warri kun garuu haga ammatti reeffa illee argina waan ta'eef uummanni guutuun gaddaa isa jira. Gadda hamaatu uummata liqeessee jira jechuudha. Namoota meeqa ta'u achi buuteen isaanii kadhabame haga ammaa? Agammaa nama 23. Nama 23 kun warra guyyaa dhufanii qe'eedhaa fuudhan sana keessa warri kun jala miidhame sana keessa malee namoonni Karrayyuutan kan haga ammaa erguma ta'een kun ta'ee butaman lakkoofsa isaanii sitti himuu hin danda'u. Dirmannaan iddoo biraatti uummata kanaaf taasifame illee hin jiru. Ta'een kun qe'ee gadaati. Abbootiin gadaa kanarratti waan tokko jedhan hin jiru. Jaarsoliin biyyaa kan Oromoon qabdu dhufanii waan kanarratti namni waan tokko jedhe hin jiru. Jiraattonni kunniin qaamni mootummaaf gumiin abbootii gadaa akka birmatanii rakkoo mudateef bira dhaabbatan abdiin eeggataa turanis garuu kan nu qaqqabe hin jiru jedhan. Barreessaan gumii abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa goobana hoolaa immoo dhimmi taatee Karrayyuutti mudatee walxaxaa fi kana jedhanii dubbachuuf kan nama dhibuudha jedhan. Dhimma rakkoo Karrayyuutti mudatee qofaa osoo hin taane dhimma biyyaa irratti waltajjiin taa'uuf turanillee akka hin milkaa'in hafe himan abbaan gadaa goobana hoolaa. Omaa wanti itti olii galle hin jiru. Waltajjiin harkaa faalla'e. Omaa wanti itti olii galle hin jiru. Maaliif wal geessanii turtanii dhimma Karrayyuu irratti? Dhimma Karrayyuu oduun ta'een immoo biyyaatiif wal geenye turre. Wanti yaadne nu milkoon. Kan Karrayyuu kana irratti hojjennoo akkamii qabattan maaltu furmaata jettan isin? Kan Karrayyuu abbaa gadaa ajjeesuun mootii jeesuun namni mootii jeesu tisiisa. Keessattuu immoo mootii sirna gadaa namni tokko sirna gadaa keessatti waan baay'ee qabaa. Abbaan gadaa siyaasa kamirraayuu bilisaa. Nuti waa'ee ajjechaa Karrayyuu kuni haga ammaa miidiyatti illee baanee dubbachuu kan rakkanneefi bakka dhugaan jirtu dhabnee. Ammoo mee ergasii addan baasnee ammayyuu maal takka ta'e qe'ee sanatti maal takka raawwate? Wanti adda baafnee kana jennu hin jiru beektaa baay'ee rakkisaadha yaadni isaanii baay'ee wal'aadha. Kanaafuu amma har'a soba gabaasee boru maal akka jedhu immoo na rakkisa. Ajjechaa Karrayyuutti raawwateef jiraattonni hidhattoota mootummaa himatan mootummaan garuu garee shaneetu ajjechaa raawwate jedheera. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa amma dura ajjechaa Karrayyuu fi namoota achi buuteen isaanii dhabame irratti qorannoo akka hin goonee fi qorannoo gochuuf karoora akka qabu BBC'tti himeera. Dhimma namoota achi buuteen isaanii hin beekamne irratti bulchiinsa aanaa Fantaallee poolisii godina Shawaa Bahaa fi biiroo koominikeeshinii Oromiyaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasifne milkoomne. Odeessaalee gaggabaabootan ja'a Keeniyaa magaalaa Naayiroobitti poolisiin tokko haadha warraasaa dabalatee namoota 6 dhukaasee erga ajjeesee booda yeroo suma ofiis ajjeesuu poolisiin hime ajjechaa kana akka raawwatuuf sababiin maal akka ta'e poolisiin hin dubbanne. Musliimotni Rohingya UK fi US keessa jiraatan kumaatamni Facebookiin haasaa jibbinsaa isaan irratti xiyyeeffate akka babal'atu godheera jechuun himatan. Dhaabbatichi Myanmar keessatti sabooti lakkoofsaan xiqqoo ta'an akka ari'ataman godheera jedhamuun beenyaa $150 gaafatameera.
Lammiin Saa'udi Arabiyaa ajjeechaa gaazexeessaa Jamaal Kaashoogiitiin shakkamu Faransaay keessatti to'annoo jala ooluu gabaasaaleen himan. Gaazexeessaa Jamaal Kaashoogiin mootummaa Saa'udii qeequun kan beekamu yoo ta'u waggoota 3 dura ture. Imbaasii Saa'udii Istaanbul argamutti kan ajjeefame. Ameerikaatti hoogganaan dhaabbata tajaajila manneenii walgahii onlaayinii Zoom jedhamuun hojjettoota 900 ari'ee qeeqamaa jira. Gahumsaa fi oomishtummaa akkasumas gabaa jirutu akkaan hojjettoota koo ari'uu na taasisee jedheera. Volkaanoon Indooneeziyaa keessatti dilbata darbee dho'e yoo xiqqaate namoota 34 galaafachuu eejensiin ittisa balaa biyyaalessaa hime. Namoonni 17 ta'an ammoo ammallee bakki buuteen isaanii hin beekamu. Dawaan salquunnamtii si'eessuuf oolu Viagraan dhibee dagachuu wallaanuuf fayyadaa jedhame. Qorannoon seelota sammuu irratti gaggeeffaman akka akeekanitti dawaa salquunnamtii si'eessuurraa pirootiiniin argamu dhibee waa dagannaa fayyisuu danda'a jedhameera. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. BBC'n waggaan dubartoota jajjaboo 100f gama haqa hawaasaa fiduun jijjiirama aadaa addunyaa irratti qooda qabaniif beekamtii ni kenna. Sagantaan waggaa BBC 100 Women jedhamu kun bara kanas shamarree badhaasa Noobeelii nagaa fudhachuun umriidhaan xiqqoo taate Malaalaa Yesuuf, barreessituu beekamtuu Naayijeeriyaa Chimamanda Adichie Ngozi, moodelii hijaaba uffattu jalqabaa Halimaa Aden dabalatee dubartoota 100f beekamtii kenneera. Bara kana dubartoota beekamtiin kennamee fi keessaa walakkaa ol dubartoota Afgaanistaanidha. Taalibaan aangoo qabachuu hordofee biyyattiitti dubartoonni barnoota sadarkaa lammaffaa kan arganne, ministeerri dhimma dubartootaa akka cufamuu fi dubartoonni hojii idileetti akka hin deebine dhorkamanillee jabinaa fi gootummaa agarsiisaniif BBC 100 Women beekamtii addaa kenneeraafi. Itoophiyaarraas narsiin Maqaleetti wiirtuu dubartoota haleellaan saalaa irra ga'eef tajaajila fayyaa, gorsa xiinsammuu fi tajaajila seeraa kennu keessaa hojjettu Muluu Masfin beekamtii kan argatteetti. Muluun ogummaa narsiin waggaa 10 kan hojjette yoo ta'u haleellaa saalaa dubartoota irratti ga'uuf ammoo waggaa 3f hojjettus haleellaa kan akka yeroo waraana kanaa argeen beekuu jetti. Danaa qaddim ዝነበረ ዳሕና ኩነታት እዩ ናይ ሓደ ሪፖርት ልግበራ ውሕድ ነምበር እዩ ትዝመጽእ ኬዝ ለቀለለ እዩ. Waraana dura dubartoota haleellaan saalaa irra gahee fi tajaajilli kenniinu gaarii ture. Haleellaan dhaqqabu hagas mara sukkaneessaa waan hin taaneef jechuudha. Ana kannatti ulfaate waraanichi erga jalqabee booda. Ji'oota 8 darban keessatti haleellaan saalaa kana dura dhagahamee hin beeknee fi aadaa keenya keessa hin jirretu raawwatamaa jira. Kunis xiinsammuu kiyya miidheera. Qaamni kiyyas dhumeera. Dubartoota erga gudeedamanii booda qaamni isaanii hir'ate. Asiidiin itti dhangalaafame. Qaama saalaa isaanii keessa waan hin taane galchuu fi ibiddaan gubuu fa'atu jira. Sababa kanaan maatiin baay'een miidhameera. Bultiin diigameera. Anis erga waraanichi jalqabe as dubartoota kana waliin waan dabarsuuf hirriba hin qabu, qalbii hin qabu, nan aara. San umrees bakka traumatize khoina. Muluun magaalaa Maqalee sababa waraana kanaan malli quunnamtii hunduu adda cite keessa kan jiraattu yoo ta'u nagaan akka bu'u hawwiti. ኣብዚ ዓለም ኣነ ድዋኑ በቃ ኩናት ተጠብኩልሉ ኩናት ዘአመንጎ ፖለቲከኛታት ኮነሩ addunyaa kanarratti waraanni akka dhaabbatu barbaada. Silaa waraanni biyya keenyaa namoota siyaasa qofa gidduutti ta'uu qaba. Garuu hin taane hunda caalaa lolli dhaabbatuu qaba. Keessumaa yeroo waraanaa dubartoota homaa harka keessaa hin qabne irratti haleellaan saalaa hidhattootaan raawwatu adabbiin idil addunyaa kennamee haqni argamuu qaba. Amma yoonaa kan argaa jirru namni haleellaa raawwate wabiidhaan baha. Kanaaf seerichi jabaa barbaachisa. Hunda caalaa garuu addunyaan nagaa isii barbaachisa. Biyyootni meeshaa waraanaan waltumsuurraa nagaa buusuuf waliin hojjetuu qabu. ዓለም ንለዋስ ተወጥዓት ይቆም መጀመሪያ በቃ ኩናት ሰላም ለወድ ሰብ ለድልዮ. Dhaggeeffattoota keenya kan har'aaf jenne raawwanne odeessaalee dabalataaf marsariitii keenya bbc.com Afaan Oromoo mil'achuu dandeessu. Saganticha Hamzaa Hussein qopheesseef Raawul Balaay dhiyeessaan ture. Horaa bulaa.